Akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii keenyaaf warri haaraa taatan like, share, subscribe godhaa. Kutaa lammaffaa kutaa darbe keessatti material property ibsanii turre. Material property define goone turre, concrete, rebar jennee define godhaa turre. Garuu kutaa tokkoffaa irratti wanni dogongora jiranitti fakkaate isa deebinee ilaallu. Asumaanis waan tokko wanni ilaallu ni jira. Fakkeenyaaf amma gaafa story data fa'aa hojjechaa turre sana story data amma achitti hojjennee plan informationis garasitti hojjennee turre. Isaan sana fakkeenyaaf odoo dogongora wayii qabaannee odoo yookaan wayii dogongorree jiraannee deebinee akkamitti akka edit gochuu dandeenyu asumaan ilaalla. Innis akkamitti ilaalla asuma irratti dhufnee plan view oruuf jedha. Saayidii kanarraan saayidiin kun kan 3D ti, saayidiin kun 3D dha, saayidiin kun immoo 2D dha jechuudha. Plan view waan jechuun inni kun 3D dha. Yoo barbaanne 3D kanarratti dhufnee right click goone argachuu dandeenya, yookaan immoo asirratti plan view kanarratti click goone dhufnee window keenya asitti maayinaa right click goona. Erga right click goone booda optionota nuu fida. Busy ta'eeti optionota nuu fida. Yookaan immoo Windows 3D kanarratti dhufnee maal goona right click goona jechuudha. Right click gaafa goonu maal nuu fida jechuudha. Add or modify grid jedha. Inni lammaffaa glue joint, lock screen, set grid system, wantoota baay'ee duuba deebinee laaluu dandeenya jechuudha. Garuu amma add or modify grid san jedhu kana keessa galla jechuudha. Store data irratti waan dogongora ni qabna. Maal dogongora achirratti hojii laalu ta'a jechuudha. Add or modify grid yoo dogongora qabaanne asuma deebinee check gochuu dandeenya jechuudha. Asuma deebinee sirreessuu dandeenya. Add or modify grid jennaani gaafa amma nuuf hojjetee jira. Edit story and grid system data jedha asirratti. Kan nuti dogongora nuti uumame keessatti story data irratti grid system story data irratti dogongora kan qabnu jechuudha. Achirratti waan inni dogongora darbee ni jira story data irratti jechuudha. Kanaaf maal goona jechuudha, modify or show story data jennaan jechuudha. Asitti dhufnee modify or show story data jennaani maal nuuf fida ergasii akkuma duraan hojjechaa turre sana teebiluma duraan story data teebilii sana nuuf fidee jira jechuudha. Asirratti maaliin dogongorri keenya mi'amma base, ground, first floor, second floor, third roof jedhamati. Master floor nuti filanne gaafa sana master floor nuti filanne first floor master floor keenya. Yes, first floor is master floor similar with second floor and third floor. But garuu maaltu jira asirratti master floor waan ta'eef maal jenneen yes jenneen kuno no garuu maayinni asirratti maal jenne roofing keenya master floor jennee turre. Roofinis first flooris master floor jennee guunna jechuudha. First floor keenya master floor. Kanaaf roofing keenya master floor jedhamee teechifame waan ta'eef roofing keenya master floor miti. Master floor hin jenneeni master floor miti jechuudha. Kanaaf ishee kana maal gochuu qabna no jechuudha qabna. Kana jechuudha dogongora yeroo darbee ture isa kana no jenneeni isa kana jechuudha. First floor qofa jechuudha master floor. Floorota first second floor fi third floor flooriin bakka bu'u first floor jechuudha. Kana ture dogongorri ergaan sikkatti sirreessanii booda maayinaani asii dhufnee refresh view jechuunis ni dandeenya. Dhufnee maayinaani okay jennaan jechuudha. Kana xumurree booda dhufnee okay jennaan asitti. Okay jennaan amma asiis maayina okay jennee baana jechuudha. Okay jennee baana jechuudha. Isa kana ture kutaa tokkoffaa irratti dogongoree tanaan har'a kutaa sadaffaa irratti maal laalla jechuudha. Section property define goona jechuudha. Kutaa sadaffaa kana keessatti section property define goona. Kutaa darbe keessatti
material property concrete fi rebar define goone ammoo section property section gaafa jennu maanyu colony fa beam fa jechuudha. Isaan maal goona jechuudha define goona jechuudha. Isaan define goona. Isa gaafa hojjennus maal goona as dhufnee ammas define jennaani define kasa gaafa gallu material property yeroo define goonerra amma section property kanneen akka beam colony jechuudha. Kanaaf nuti amma colony beam mee define goonu asitti maalidha section property gaafa gallu asii maani optionota maaltu nu fide frame section jedha, tandem section, slab section, deck section, wall section yoo qabaanne akkasumatti define goona jechuudha. Deck section yoo qabaanne akkasumatti slab section waan qabnu structurein keenya suni wanta inni qabu haala kanaan define goona jechuudha. Amma nuti frame section define goona. Frame section beam colony maayinan frame section jennaani eegna. Amma asirratti maal jedha frame properties jedhee nuuf fideera. Amma isaan asirra jira kun by default software official teechise jechuudha. By default software ichi kan official teechisedha. Nuti section kana balleessuu dandeenya, as keessa balleessuu dandeenya. Ammaaf maal goona import add new property jechuun dandeenya jechuudha. Add new property jennaani property haaraa galchina waan ta'eef kan nuti galchuun maanni beamidha. Beamiin keenyas maalidha beamii fi column define goona section isaanii waan ta'eef meekam define goonu rakkoon qabu mee column define goonu jalqaba column define goonu section shape concrete rectangular yoo circularis qabaanne column keenya circular jennee guunna concrete rectangular dha. Isa kana asitti dhufnee frequently used shape type isa kana click goona isa kana jechuudha. Ergasii fideera frame section property dataadha. Amma asirratti property name maal jenneen property name maqaasaa maal jennuuni colony dha waan ta'eef column jennuun yookaan immoo iyyuu maqaasaa ibsuu dandeenya karaa biraatiin. Fakkeenyaaf colony keenya size keenya ibsuu dandeenya. C jenneeni C fakkeenyaaf isa kana architectural plan keenya irraa fudhachuu dandeenya. Architectural gaafa structure gaafa analysis fi design keenya hojjennu yoo fail nu laga danda'a maybe jechuudha. Sectiononni keenya kun fail gochuu danda'u. Cross sectionin kun gaafa san maal goona jechuudha jijjiiruudhaaf dirqamanii ta'an. Ammaaf architectural plan keenya irra kan jiru 25 by 13 jira, 13 by 13 jira, 25 by 25 jira, 20 by 25 jira jechuudha. Amma mee fakkeenyaaf 20 by 30 yaa jennumme isa tokkoffaa kanaan column 25 by 30 column 25 by 30 materialin keenya materialin column sun irraa ijaarame maayidha concrete irraa miti concrete dha waan ta'eef kanaaf maal jennaan jechuudha C25 concrete grade yeroo darbe define goon isa fayyadamnaa jechuudha. Wanna biraa maayinni akkuma yeroo darbe jenne kalarii barbaanne fayyadamuu dandeenya. Yoo ta'e rakkoon qabu yeroo barbaanne jijjiiruu dandeenya jechuudha. Isa amma asitti dhufnee maal goona section dimension jedha goda kana irratti inni kun section shape concrete rectangular jedha. Deebinee asitti section dimension depth fi width isa galchina jechuudha. Depth colony keenya kun millimeetrii galchina asirratti. Amma fakkeenyaaf 25 by 30 jedhamti 25 by 30 gaafa jedhu depth keenya meeqa 30 depth keenya 30 dha. 30 gaafa jedhu 300 jechuun qaba jechuudha. Asitti maaliif millimeetrii dha waan ta'eef millimeetrii dhaan ibsuu qabna jechuudha. Asitti immoo meeqa ta'a 250 millimeetrii 250 millimeetrii kana fakkaata kana jechuun gaafa isa kana goon asitti dhufee shape isaa ni jijjiira jechuudha. Shape isaa ni jijjiira. Depth 300 width by 250 isa kana fakkaata jechuudha. Haala kanaan guunnaa
kana fakkaata. Maayinni hambira wantoonni sirreessinu nu jiru jechuudha. Property modifiers kan jedhu kana keessa galle modify or show modifiers kan jedhu kana keessa ni galla. Ergasii maal goona as keessatti property or stiffness modification factor factorota kana ni jijjiirra jechuudha. Cross section axial area dha waan tokkichuma guunna jedhu waanidha. Shear area in two direction shear area in two direction jedhu kana maal goona jechuudha 0.5 jennaan 0.5. inni biraa maal jedha inni lammaffaa shear area in 3 direction jedha 0.5 jennaan isaanis. Ergasii torsion constant 0.1 jennee guunna 0.1 jennee guunna. Moment of inertia about two axis isa kana maannaani 0.5. Moment of inertia about 3 axis jedha inni dhuma isaanis maanna 0.5 jennee guunna jechuudha. 0.5 jennee biimiidhaafis koloniidhaafis haala kanaan guunna jechuudha. Gaafa biimii fi koloniidha asirratti isa kana xumurree booda maannaani okay jennee baana jechuudha. Okay jennee baana. Inni biraa maadha reinforcement jedhu kana keessa galla modify or show rebar jedha. Modify or show rebar jedhu kana keessa ni galla. Design type asitti design type hannutama define godha irra maadha koloniidha waan ta'eef inni kun asiin koloniimarra jira akkuma jitaa jechuudha. Asitti dhufee rebar material longitudinal bars confinemental bars dha yookaan immoo teeth dha. Longitudinal bars kana mine S300 jennee jijjiirra jechuudha. S300 jennaani isa kanaanis ishiin tuni stiraappii akka waan jechuudha. Inni kunis mine S300 jennee siqunna jechuudha. Inni biraa maadha reinforcement rectangular dha. Inni biraa maadha reinforcement to be checked reinforcement to be design asirrii guutabee. Inni biraa maadha clear cover for confinemental bars dha. Clear cover for isa kana jechuun maal jechuudha karaa biraatiin concrete coverii keenya ida'uu amma longitudinal bar hin jira miti hanga concrete coverii ida'uu stiraappii ida'uu half of longitudinal reinforcement half of longitudinal isa kana jechuun maadha stiraappii amma kolonii gaafa dhaabnu stiraappii qabna reinforcementii wal dhaabbatan ni qabna jechuudha. Isa kana jechuun coverii ida'uu diametrii ribarii stiraappii sana ida'uu reinforcementii fayyadamne sana haafii isaa irratti ilaalanii teechisna jechuudha. Ammaaf teechisuu ni dandeenya. Asitti dhufnee fakkeenya concrete coveriin yeroo baay'ee 25 dha. 25 Oromoon dhifis bibbinafis 25 hundee fudhannee ribarii stiraappii yeroo baay'ee abbaa 8 fayyadamna. 25 ta'uu 8 meeqa ta'a jechuudha. Meeqa ta'a jechuudha 33 ta'a. Ergasii 33 irratti immoo fakkeenyaaf reinforcementoonni dhaabbatoonni jiru isaan saniin maal jennaani fakkeenyaaf odoo abbaa 16 fayyadamuu dandeenya abbaa 20 fayyadamuu dandeenya hin beekamu. Fakkeenyaaf asii abbaa 20 jenneetoo yaa fayyadamu abbaa 20 gaafa jennu haafii isaa irratti ilaana waan ta'eef meeqa ta'a 10 ta'a jechuudha. 10 ta'a gaafa 33 irratti ilaanu 43 ta'a jechuudha. Ishii kana baay'inaan jechuudha 43 jennee guutuu dandeenya jechuudha. Waan tokko kana sirreessuu dandeenya. Kana kanas jijjiiruu dandeenya waan barbaanne garuu booda isa dhumaa irratti detailingii irratti CSI detailingii waan fayyadamnuuf rakkoon qabu yeroo sana jijjiiruu dandeenya. Reinforcementiiwwan amma jennu kanas yeroo sana jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Ammaaf isa kana yoo sirreessine gaadha. Okay jennaani asii okay jennee baana. Ergasii xumurree egaa kamaa inni nama dhufne asitti okay jennee baana jechuudha. Okay jennaan
Okay, inni amma C25 by 30 an jedhu define goon. Isaan kana delete gochuu dandeenya as keessaa. Isaan kana maal gochuu dandeenya? Delete gochuu dandeenya. Isaan kana delete property jennaan. Yes, delete goonee balleessuu dandeenya isaan kanas keessaa. Isaan kana delete goonee C25 by 30 jechuudha. C25 by 30. Amma ambiraatti define goona kolonii kana. Gaafa ambira define goonu maalna gaafa ambira define goonu amma maalni add new property jennu jechuudha. Maaliif lammaffaa guutuun qabnu waan tokko wantoota jijjiirre sana lammaffaa guutuun qabnu waan taaneef wanti nuti jijjiirru maalidha? Propertiin kun wal fakkaataadha. Wanti nuti jijjiirru maalidha? Section isaa qofa jechuudha. Size of column san qofa jijjiirre jechuudha. Kanaaf add copy of property jechuudha dandeenya itti dhufne. Add copy of property jennee itti dabaluu dandeenya jechuudha kolonii biraa. Amma mee sitti kolonii biraa maal jenna? C kolonii hambiroo C 30 by 30 ayyunume 30 by 30 30 gaafa jedhu 30 centimeter jechuudha. 30 by 30 centimeteraan ibsaa jechuudha. Kuni maqaadha waan ta'eef rakkoon qabu akka barbaannee moggaasuu dandeenya. C 30 by 30 jechuudha. Material length copy dha waan ta'eef wantoota duraan as keessa wantoota duraan modify show modifier seennee wantoota sirreessine sana akkuma duraan sirreessine sanitti ta'ee jira waan ta'eef add copy of property net deemne waan ta'eef asii maal jira section isaa qofa jijjiirra jechuudha. Section fi maqaa qofa jijjiirra. Maqaa isaa section asii kana maqaan jijjiirra. Inni biraa maal inni dhufneesi cross section sana ni jijjiirra jechuudha. Dibziin isaa meeqa? 30 width isaa meeqa jechuudha? 30 millimeteraan ibsina waan ta'eef jechuudha. Kana ibsine maal jennaani? Okay jennaan. Okay. Amma waa meeqa ibsine? Kolonii lama ibsine jechuudha. Inni biraa ambiraa isaa dabalu. Maaliif yoo jenne amma kana dabaluun keenya kolonoota gosa garaagaraa ta'echifachuun keenya akka filannootti nuuf ta'a jechuudha. Maaliif booda yoo feelni walaa ta'e asuma keessa dhufnee maal goona jechuudha jijjiirra jechuudha. Kanaaf koloniiwwan akka optionitti baay'isnee tekkisuu dandeenya jechuudha. C 30 by 30 jennee amma C mambiroomee C25 by 25 jennee ta'u hambiraa yaa dabalu. C20 by 25 add copy of property then asitti maal jennaani C25 by 25 then dhufnee isin maal jijjiirra jechuudha. Only we change depth and the width 25 250 jechuudha. Millimeter dhaan asitti waan ta'eef millimeter dhaan ibsuuf qabna jechuudha. Asittis maal jennaani 250 gaafa sana maal sectionii keenya jijjiirra jechuudha. Asitti dhufe kana materialiin keenya maalidha? C25 jechuudha. Concrete jechuudha. Kana ergasii maal jennaani? Okay. Ammas dabaluu dandeenya kolonii biraa dabaluu dandeenya dhufna okay. Define section property frame then add copy of property then maal idaan amma kolonii biraa 20 by 25 idaan akka barbaadanitti dabalan C 20 by 25 then asii maal jijjiirra jechuudha. Depth 250 width 20 sorry 200 then maal jennaani? Okay jennee ni baana jechuudha. Okay jennee ni baana. Okay jennee ni baana. Amma kolonoota kolonoota meeqa ibsine? Kolonii gara kolonoota afurii jechuudha. Gara kolonoota afurii define goonirra jechuudha. C20 by 25 25 by 25 25 by 30 30 by 30 isa kana fakkaata. Garuu mee fakkeenyaaf kolonoota kana kolonii gosa garaagaraa ibsine mee architectural plan keenya bira gaafa dhufnu maaltu jira? Fakkeenyaaf
karaa frontii kana maal dura circular column inni jira. Circular column inni jira. Asiis force column inni qabna circular column inni jira. Mee fakkeenyaaf dimension isaa meeqa? Dimension isaa ilaallu diameter isa abbaa 20 jechuudha. 20dha abbaa 20ti. Circular column mee yaa ibsinu. Circular column define goonu jechuudha. Circular column define goonu. Maal goona? Property asitti maal jenaan circular jechuun dandeenya. Circular maal numni 20 jennu. Diameter isaa abbaa 20 jechuudha. Abbaa 20. Diameter isaa abbaa 20. Materiaaleen concreteedha. Maal jijjiirraa amma asitti koloniiwwan kana dura define gochaa turre maanni isaanii seksinoonni isaanii rectangular haanni kun garuu circular waan ta'eef as dhufnee asii maal gochuu qabna jechuudha. Jijjiiruu qabna. Maal jedha concrete maal jijjiiruu qabna? Concrete circle jedhu kan jijjiiruu qabna jechuudha. Concrete circle jedhu kan jijjiiruu qabna. Diameter isaa meeqa asitti? Isii kana asitti maal jennaani? 200 jennaan jechuudha. 200 jennaan. 200 gaafa jennu haala kanaan nuti hojjisa jechuudha. Haala kanaan nuti hojjisa. Circular column tokko qabna jechuudha. Okay jennee ni baana. Kolonoota keenya haala kanaan define goonee jirra jechuudha. Haala kanaan define goonee jirra. Kolonoota keenya haala kanaan define goonee jirra jechuudha. Inni biraa maal inni wanta nuti define goonu beamis define ni goona jechuudha. Amma okay jenneeni jala jalatti save godhachaa deemnu. Jala jalatti save as dhufneet simply asii save googamni immoo control plus s fayyadamne save gochuu dandeenya. Save jennaan jechuudha. Amma ammaatti hojjenne save nu godha jechuudha. Save jechuu ni qabna. Inni biraa maalidha? Beamidha. Beam define goona. Beam define gochuuf kutaa lammaffaa irratti beam define goona. Akkasumas slab illee define ni goona. Har'aaf galatoomaa isin jecha channel keenyaaf warri haaraa taatan like, share, subscribe gochuun dagatanaadha. Kana fakkaata. Galatoomaa isin jedha.